Galatarra fatamiti qeerroo kanatti nuufatti qulqulluu taate osoo jirtu yaa ijoollee biyya koo si nyaate jedhe Kadiir Martuu. Galatarraa Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota jaallatamtoota hordoftoota chaanalii Haniitoo artist Hanirra Haniitoo bitti deesiira. Maaliif yeroo baay'ee isinitti ulfaatu danda'a sarchii oguutan argachuu dandeettan jedhee waan yaadeef salphaa isinii godhe. So guys, deebi'ee dhufee jira. Har'a immoo sirna galateeffannaa isin qabadhe dhufeera. Maaliif isin galateeffachuu na barbaachise? Hojjettan Oromoo kee yeroo kamuu isin galateeffadha. Jajjabinni keessan lafee nuuf ta'a. Jajjabinni keessan ol dhaabbannee akka deemnu nu godhaa jechaadha. Kabaja keessaniin dhaabbannee deemnaa jechaadha. Yoo isin haamilee nuun ta'e yeroo isin nu cabsitan immoo gaduma cabnee hafna. Nama Oromoon cabse ka guddate argitanii beektanii namni Oromoon cabse numaa cabee hafaa jechaadha. Namni Oromoon haamilee ta'eef namni Oromoon humna ta'eef numa guddataa jechaadha. Numa guddataa jechaadha. Nan sobe namni Oromoon haamilee ta'eef eenyu kufee dhageettan. Namni dhugaaf kaatu fi namni Oromoof jecha kaatus kufee nafu jechaadha. Kanaaf ilmaan Oromoo irra deddeebi'ee galatoomaa isiniin jedhe nan salacha'u jechuu barbaadeeti gabaabasa. Kanaafiyyuu irra deebiidhaan galatoomaa isiniin jedha. Galanni hoo maalii ka har'atti nu galateeffattee jechuu keessan hin oolu. Galanni keessan guddatu narra jira. Osoo galatoomaa isiniin hin jenne bira kutuu sirrii miti jechaadha. Warroonni sirba kiyya armaan dura gadhiisee harreesi wanni galateeffadhee xiqqoo biizii turee haalli yeroo naaf mijannee viidiyoo hojjechuudhaaf dura kilippii san qopheessuudhaaf waan inni biizii ta'eef ergan isa isin bira geessi immoo erga sanii viidiyoo hojjedhee isin bira ga'u xiqqoo biizina ta'e haalli si deemaa jiru sanatti hin tolle fakkeenya ijoollee Saudi Arabiyaa ilaalchisee haala deemaa jiru waan natti hin turani kan immoo gammachuu natti fakkaata ka holograama jijjiiruun na akkasitti xiqqoo ulfaata ta'e. So amma wanti ani isin galateeffachuu dhufe ijoollee koomantii babbareeda namaaf barreessitan. Ijoollee nama jajjabeessitan. Ijoollee haamlee namaaf taatan. Keessi keessan qulqulluudha jechaadha. Ati intala Oromoo takka dhayxee jajjabeessite tokkoffaa aadaa kan kee hin guddifte, lammaffaa afaan kan kee hin guddifte, sadaffaa eenyummaa kan kee kabachiiste jechaadha. Kanaafiyyuu nama afaan Oromootiin gabbee waa hojjetu tokko jajjabeessuun kallattii baay'eedhaan eenyummaa keessuu danda'a jechuudha. Tokkoffaa koomantii bareedaa ati barreessitu sanarratti namni sun si madaaluu danda'a. Hammam tokko akka ati beekaa taate si argisiisa jechaadha. Hammam tokko ati akka nama jaalattu, hammam tokko ati of ta'iinsa mataa keetii osoo ta'an namaafis oolmaa gaarii akka tajaajiltu agarsiisa jechaadha. Nan sobe. Kanaafiyyuu gaarii jechuun waa baay'eedhaan gaarummaa nama oolan jechaadha. Kanaafiyyuu koomantiin isin na barreessitan sirba kiyya jalatti baay'ee na gammachiise. Hojii bira haarawa akka hojjedhee yeroo gabaabaa keessatti isin biraan gahu nagootaan jechuudha. Kabzaat xiraat jettee amaarri baay'inarra wanta xiqqishuu firii qabdu jedhe wanni xiqqishuun laale sun yoo fudhatama qabaate haamileen isaanii gaarii ta'e hojii biraas akka hojjetu si godhaa jechaadha. Baay'inaan laalanii garuu haamilee keessa cabsan yoo si arrabsan gaarii miti jechaadha. Kanaafiyyuu hagammaatti koomantii jalatti namni na arrabsee ati baduu dhedhee naa katabeen jiru. Anis baay'ee nama kamuu hin jaaladhas nan kabajas nama arrabsee isin qabu. Haalli isin na jabeessaartaniin haala hojii itti fufuudha. Kanaafiyyuu hojii boonsaa itti fufa malee hin deebi'uu isin jechuu barbaadeeti. Kanaaf isin galateeffachuu waan na barbaachiseef kanaaf jechaadha. Akkuma san immoo viidiyoo isa lammataa irratti wanta gaarii qabadhee dhufaa jira. Innis wanta barumsa qabu jechaadha. Maaliif yeroo tokko akka diraamaatti isin bira yoo geenyis sinullee miti maaliif barumsa of keessaa qaba jechaadha. Jireenyi biyya ormaa kun bu'aa ba'ii qaba.
waan nu rageefaa waan nu riyoota keenya rageefaa waanuma isuma dhugaatti biyya armaa keessatti deemaa jiru gama diraamaattis qabannee simbira geessinaa jechuudha. Waa meeqa simbiraan geessiti mee hanneen kanaafiyyuu maatii sii taatanii jajjabeessuu qabdanii jechaadha. Ammallee warri maatii hin ta'ini hanni tuubiif maatii ta'a. Tokkoffaa gara aartiitiin isin wajjin jirti. Isa lammaffaa mootiyyuu diraamaa babbareedaa simbiraan geetti. Isa sadaffaa mootiyyuu lammii ofiitiif sagalee bitaati. Waa baay'eedhaan shaashaa sin godhaatti mee hanneen. Kanaafiyyuu intala Oromoo kana jabeessaa isiniin jedhaa. Karas mini balxaal jetti amaarri. Jaaladhee tolan isin jaaladhaa. Duruuf jaaladha. Garaan bichaan jaaladha. Bichaan gaariin oolu dhugaa rabbi nama hundaafiyyuu. Nama gaarii ooludha. Nama Oromoo tokkoyyuu arge sheeriin godhaafi, subscribing godhaafi, commentii haamilee itti horatuun barreessaafi. Laa yaani maarreekoo qaba barreessaafi. Commentii gaarii barreessaafi akka hojii san itti fufuu danda'utti akka haamileen isaan cabnetti akka nama gaarii ta'ee aadaa afaan keenyas guddisaa guddisutti. Kanaaf nama isaan cinaa dhaabbachuu qabdan jechuu barbaadeetti isatti kaansu garuu ani dhugaa rabbi akkamitti akka isinitti ibsuudhaatti ulfaata jechuudha jechuun warroonni yaada gaarii naa barreessitan baay'ee galatooma irra deebiidhaan baay'ee isin gala galanni keessan hin badin ilmaan Oromoo galanni keessan dachaa dirribiin ammallee haa baay'atu Oromoon bakka maratti horii haa baay'atu isiniin jedha sirni galateeffannaa kiyyaa akkana fakkaata jechaadha. Wanta nan isin galateeffachuu barbaade tokkoffaa ijoollee koomentii babbareeda namaa barreessan ijoollee sirba kiyya isaan irratti yaada gaarii naa barreessitanii sheerii gootanii YouTube irratti sheerii gootanii warri YouTubein keessan kumaa ol ta'e sheerii godhuu dandeessa waan ta'eef sheerii naa gootanii akkuma isaan koomentii bareedaa naa barreessitanii akkuma isaan waa baay'ee koomentiin keessan haamilee naaf kenna sheeriin keessan immoo namni akkana argatu na godha jechaadha. Kanaaf ammallee haaluma amala akkana horadhaa isiniin jedha galata guddaa na biraa qabdan isin jechuu barbaadeeti. Hojiidhaan kana caalii isin gammachiisu gama aartiitiinis ta'ee gama diraamaatiinis ta'ee gama beeksisaatiinis ta'ee gama kamiiniyyuu wanta sirrii ta'e qabatamaa ta'u wanta isin waa tokko irraa hubachuu dandeettanii wanta ummata kiyyaaf hin taajidhe wanta sirrii ta'e malee isin biraan hin qabu jechaadha. Kanaachi kanaaf silas wanti sila oduu haasofni waa fidee osoo dubbachuu waa fidee kan akka ijoollee Suudaraa waraa dubbannu jiru garuu dubbiin waan fidu hojiitu waa fida malee hojiidhaan akka isaan bira dhaabban ta'uu qabna. Isaanis rabbiin nagaadhaan isaan achi keessaa rakkina Saudi Arabiyaa keessa jiru guutumaan guutuutti rabbiin furmaata haa barbaadu. Namni marruu cal jedhee mana isaa taa'aa jira rabbiin tokkichi furmaata ijoollee Saudi Arabiyaatiif yeroo gabaabaa keessa buusuu du'aa godhaa bakka jirtanii isiniin jira ijoollee Oromoo. Akkuma isaan immoo warri chaanala kiyyaaf haara warri dhufaartan yoo subscribe gootan commenti godhaa. Comment keessan daawwadhee deemee mana keessan dhufee warra mana qabdaniif mana keessan dhufee warra mana hin qabneef immoo isinis galatooma subscribe isin godha gaafa isin tolee channel banattan garuu subscribing keessan ni jira waan ta'eef itti fayyadamuu dandeettanii jechaadha. Kanaaf walirraa hubachuu fi waliif gaarummaa ooluun gaarii yoo namaaf ooltati gaarummaan simaaf oola waan ta'eef kanaafiyyuu gaarii waliif haa oollu isiniin jedha. Irra caalii sagantichi guyyaa har'aanii qabadhe isin dhufee isin jaaladha Oromoo kiyya. Galatoomaa ijoollee koomentii babbareedaa namaa barreessitan kimitti das nama jettan isiniin jedha. Sarara kafe immoo chaanaliin kiyya haarawa. Chaanalii kana qabadha sirriitti. Qabatu isin galatarraan fatamuumiti qeerroo koo kanatti dhuunfaattee Gulgullu taatee osoo jirtu yaa ijoollee biyya koo si nyaatee jedhe Kadiir Martuu. Galatarraan fatamuumiti galanni keessaniin jechuudha. Ijoollee nama jajjabeessitan ijoollee qashti ammoo YouTubein kiyya haaraa waa dhugaa rabbii.
tokkoffaa maatii na barbaachisaa isa lammaffaa mootu sa'aatiin guutamne jiraash kanaafiyyuu viidiyoo hamma dhumaatti nu tabsiisa please dirqama sanitti ta'u viidiyoo tabsiisa jechuudha viidiyoo hamma dhumaatti namaaf daawwadhaa naa hojii babbareedaa wasiin bira geessuun isin immoo viidiyoo daawwachuun salphaadha maarakkisa qaba kanaaf viidiyoo hamma dhumaatti daawwachuun irraafatinaa isiniin jedha dhugaa rabbii intiin kee jechuudha viiyuun isaa baay'ee dudduubaa jira subscribing guutamu sa'aatiin isaa ganaa ta'e isaa jechuudha maaliif osoo isiniin haga dhumaatti daawwattanii ayidoon ani mootii yeroo qabu liifi seenanii haasa'an kana immoo yeroo qabu so yeroo qabaadhe shaa jedhamte akka jaaba shaa jedhe dhufee garuu yeroo qabu asitti hojii qabna gama kaaniin immoo sirba hojjenna gama kaaniin immoo lammiitiin fi garas jenna yoom teennee tollee fi haasofna isni galee garuu gama feesbuukitti dhufee jedhila waan lammii kiyya gaarii haasa'ee deemaa jechuudha kanaaf ijoollee Oromoo sin jaaladha sin kabajaa warri koomantii bareedaa nama barreessitan warri laayikii tolchitan warri subscribe namaa gootan warri jabaadhu namaan jettan way isin barkeessuma namaa kana jirtan dhugaa rabbi waqii isin haa jaalatu malee namaa miti rabbi isin haa jaalatu jechaadha na caalii ijoollee sammuu isaanii qaramtee barumsaan bara amma ragoo waani subscribe godhe akka waa subscribe suni abii taate abinaan kafaalu jawaarnaan kafaalu subscribe godhe rakka qabu sigale like illee godhe omaan rakkate like illee godhe dhugaa rabbi isin jedha kun jara lamaan biraa fagoodha addunyaatti kafala bilaashii rakka qabu akkasii yaadna sasabii tokko keessa baddeessa sini gare saniif isin jaaladha isin kabajaa waan viidiyoo kiyya wajjin hamma dhumaatti fi isin ka jaaladhu isin kabajudha ani nagaannaa tura I love you warra maatii kiyya taatanii galanni keessan hin badin ammas ciao